Gosa daddaa qabdi lamtaan kun. Gosa lama. Maal inni garaagarummaa ishee? Tokko hillama takka qabaatanii. Kana harkaan baasan. Kana qumuuritti hillama hilli jammalee waan alaan addaan fagaatu qaba. Hundi abbaa gobaattaa. Hundi abbaa gobaattaa. Kun obbaatiif kaduraa sun ta'e. Kun tokko ta'eeti. Lamaan qoftiin abbaa gobaa ta'anii aanaa. Kun waliin adeemuun qabu. Jabaa kan jansan ta'e. Hundinuu abbaa gobaa ta'eeti. Namuu walqixa deemu. Yoo nuti abbaa gobaan ta'in lambaree jabaa taanaan hundinuu dha. Lamaa taanaan anumaa fi isaa walii jiru lamaa fi lamjabaataan adda adda. Kata kaati kun lamaa hil lamaa hil wayoomii hil lamaa hil lamaa hil lamaa hil wayoomii hil lamaa hil lamaa hil lamaa hil lamaa hil lamaa hil lamaa hil wayoomii hil إلا ماهل إلا ماهل ويوميهل إلا ماهل إلا ماهل ويوميهل إلا ماهل ini kun takkan ini tu muat yang masa kena rata. Yo akam tahu dah kan tu muat malin argini. Yo hundi kesa no kesa catur tani ada benda bawa cundan deh. Kalau mana tu? Berarti akam itu kamu tu nanti. Amalan. Kanan rais budaya sen rais budaya din. Galen. Vitamin. Kijas vitamin ati dub. Anak kan si babnan. Narabdate. Yo kana basio. Yo na ati banita. Kana base. Basi kana babte. La kana basi ati sambabte. Amma narabdate. Ane kutta. Yo walar ganne. Yo kana ta sirran fudadha. Si deebise. Kana babte akkana taate ati bakka anarraa dhaabbattaan kaan ittiin kutu. Si deebise. Waan kun dorgommiidha jechuudha. Dorgommiin dhaabbata. Isa booda garee biraatti darban. Kaan kuta. Kaan irraa fuudheetiin kaa isaan sadeen irraa fuudhee. Sibiraa moo'ee. Isa birattoo moo'ee moo. Yoo moomanii asitti deebi'e. Asin lama dana deebi'a. Asin lama dana deebi'e ani irraa fudhadhu sun irraa fudhatu isatti kutu. Inni kun akkam itti ilaalamu. Inni ilaalamu. Lamaantu taphatara. Adeemsa fudhatu inni niisi itti kufuu'eetti silama baay'eetti. Sanammaa inni ni jira dhaabate. Lamaantu taphata. Isaan immoo ittisoota keessan. Amma akka kubbaa miillate. Daawwattoota keenyaa akkuma argitanii anaaf isa haaraadha. Seerri isaa baay'ee na dhibaa jira. Gaggaafachaa jira. Caalaatti nu hubachiisaa jiru jedheetuma yaada. Taphni kuni akka tapha kubbaa miillaati. Taphadha. Gareedhaan taphatu. Gareen isa kana asiin jiru. Gareen isa kana ammoo asiin jiru. Akkuma argitanii harka keessaa fi harka alaatiin taphatu. Qormaata sammuu nama gaafata jechuudha. Tokko hubannoo nama gaafata. Eessaan akka dhufu sirriitti eeguu nama gaafata jechuudha. Cimina isaa waa yaadachuu, waa eeguu, waa xiyyeeffannoodhaan qabachuu dorgommii qabudha jechuudha. Lamtaan kuni.